Galatooma hooggansoonni paartii keenyaa qabsoo qamadiitiif nu barsiisuu hawaasa bal'aa keessatti har'a sadii maqannaa duuba gubbaa dhuftanitti galatooma. Paartiin keenya biyya Itoophiyaa keessatti biyyoolessan walafaa akka qindoottuu fi akka guddattu godhuudhaaf sadarkaan nutti himtanii nu barsiiftanii irratti dubbiftan kanaa oli kan jiru. Paartiin keenya qabsoo qamadiitiin gara fuula duraas hin deeggarra tokkummaaf hin baafne. Garuu yaadota keenya fi quuqaa keenya maal akka jiru saniin boodatti waliigaltee keenyaan hiriira tokkoffaa san keessatti barreeffamne nuhis tokkoffaa saniif adeemsaaf akka deemamne akka guddannu nu godhuu hin barbaannaan. Akka jiru jireenya keenyatti lamni teessumni keenya akka kamii waxxaa gabbaa kan ta'e qilleensi isaadhaa maal akka ta'e kanaaf filannoodhaaf warreen teekinooloojiidhaaf saayinsiidhaan hordofan quba nu qabaatuun isaanii hin mala. Quba qabaatoo dhaban akka quba nu qabaatan hin barbaachifne. Baada filannoon boodatti qabsoo keenya keessatti guddina keenya keessatti adeemsa keenya keessatti dirdiirama dhaloota keessatti nu duubatti jiran qabsiifnee barnoota teekinooloojiidhaan baratanii akka guddatanii fi akka biyyatti immoo qamadii kanaaf nyaata waggaa sadii nama jala harka diriiruu fi mana ofiitti garagalanii mana ofiitti fayyadamu akka ta'an gara fuula duraatti wanni kun yaadannoodhaan nu qabatuu qaba. Wanni nu barsiiftan uummata keenya kan manatti hafan daa'immoota keenya dubartoota keenya barruutti barsiifnaa qabsoo qamadiidhaa kan jiru agarree jira. Kan nuu kennamu waraqaan achitti kan nuu kennamu waraqaa kennamu san gubbatti uummatoonni nu galee jira qabsoo qamadii gubbaa jiru bakka afuritti dimsiin kan nama afurii kennuu hin dandeessan. Nama afuruufin kennina afurii isaan hodhamu osoo jiraatan daamaatti isinii kennina. Garuu isinii kennuuf nu hojjettanii keenya jennee isinii kennina akka keenya jennee si marannu akka keenya jennee paartii keenya marannu akka nu daganne kan jiru kanumaan yaadannoo isinii kan kenna galatooma kan jiru asumarratti isinii dhaabu.